يعني تتوه نما يعني نباس ميتنا تقول هذا نباس ميجي تقول أكون دابا يا خا ميجو دابا أنا فو كتير غلا هذا ميجو كتير غلا أم ميجو اللي أنا المولى كتير خراب يجا غلا خلاص إيشلينا هفتو أتخلاص غابر بس ساهتي وتخلاص إيه هاتي منا هاتي اللي ديدي مري ديدي جيتسين نيا إيه هاتي بقى كان تبي بقول أون تبى فاتي أنا بقول أتى إيش جبت إنديم ده إيش جيسمو إيه إيشين جنان أكمل قولي إيشين جنان يجي لما أنا أجمع بوتين تجيبون إيشمان سو ما لانجتي إيشمان سو نتأرتي جو ها تناقض جنا إيشين تروح تبيدين إيشين إيه كبيدي تا أنا جو خامو أسين إيه خامتا ولا وسوم برفايدان قبضو أما متى سرينا وينو إيه خا أساني مانتن ونو رمضان ها أنا ما بيكم سدرو دابت في متي إيه خا أسكت هو الجنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرت شتاتي رجب تتكلم عشان ما هركبونه يكون جتنا كاسني فيادا جدا يكون رمضان تجيب رمضان وجا sedapa ini ceram apa yang mereka ujian mana dapat tu aku sebut tiga warna Ramadan hanaga ramil kai aku jadi rezeki ini kabus ramil kausan nuata jisu isinya turre jera wallahi gitu sana aku man video dua ti sini mashgula haram kan mashgula jera aku man anis haram dijatin galah dia ke murad dek warqalleen jaasna halatee achi togolanii ana ayyaamanii asii uumseenilleen gadaa isheen deemuuttee natti garagalte jara keenya duraan hayyamte gisee warqaan sun walumaan nu baate hayyoo jalqabaa walumaan maqaa galmeessee keessatti bakka akkatti nu dhutte gis duraa hayyamte bakka san na hojii dheeyte ergasii deebitee guyyaatti aanu erga gadaan gadaa dhibnee ijaaru jettee jijjiirtuudha. Ammaan tana saniin tokko walitti aarree hottee jechuudha amma asin jirtu. Akka ittiin ishiin deemnan halaas tanarratti halaas ishiin gadaa ishee hin deemu jennaan tokkoshoo walitti dubbannee halaas an ilmoo ijeen dhiisuu ilmoo dheetin gadaa jee jechuudha. Akkuma daa'ima tana fuudhee halaas Mereka dijelek flotte hen gadan nak ambil dia atau pun hari filmu aku tidak dapat anjir hanya kenapa je jika emas wah juga ke hasil anggaruan duri lagi gadan pun duanis durian gadan itu amat rata nak akai di isang pun isi leng gadan ini diemu tete wanu pun wan granat kata curah malapi ainleng gedang pun saya bagi jeru gula itu jerak kan ni isi dia mu usun tani wala jerak hanya sila isa kana pudengin dia mana ma antri kaba kita kita sagalung kaba gitu mesti sera isa lihat curah yona jeme hati mana sel wan hayam tu nanti pakai tu indiam nu aku mau gitu dulu ti isini me hati kedara amang hati mana sa Amman tanang galu jette ketti umsenan nati si falata si terketin gafada jette akayati gafatte khalas wan hayam telle natti fakatu hayamne am gama isa fude demga etula jirenya nama bulti nama dibu suntane khalas isillen baci takabudum kana ni ana gallamale amman tanang galu jette ergasan baci takka Bodoh kalau nipu bayi tak kasih amalnya tu kumar curah ancara nanti bedeme kalung kabah gitu kaya curah boleh dah mah boleh aku mau hara galah kaya gadan kabe nanti bisa curah aku itu kisah kalung no misalnya mana jurtu pakasih tu tulen bene aku ngetenya video sini muru jamarre takkan ada mega gadan ini wan di bidang ini sini ifsudi ini selantar kau السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشتما هركبوني ورسولة channel توبي آني جالله أكمل سنوردنا ذي نجنا كبدني فيا جلتو سومنا راو أكمل سومنا لقى خنو أرانتنا صدفة كمني جرا أفرفة تركم فتشة جرا ويا ربي هوني سنداب بتو
Asumaan gaabbareeyyan kiyyaa urii teessan keessallee bara karaa bisnee hafaawutii soomana kanallee gartee warra keessatti gartee toobaa gartee kan rabbii deebi'ee dilii balleessirraa taarkaa xayyaata miilarraa gartee obboleeyyan kiyyaa dilii balleessirraa toobaa kan rabbii deebi'u rabbiin nu haa taasisu guutuma keenyaa warra rabbiin akkasitti araaramu rabbiin nu haa uummanni kun baay'ee araarama waan ta'eef hordoftoota keenya kan asiin nu daawwachaa jirtan jechuu barbaadeeti. Waan hedduu takka ajaa'ibsiisu jechi inni jechaa jiru akkuma dhageessan kanatti haati mana aanee jaalalaa inni hin deema jedhee kaanaan gadaan akkamitti gartee isa dhiifnee deemna akkamitti isa dhiiftee as keessatti biraa deemta yaada jedhu haati mana aanee jaalalaa jalaa diddeechuu barbaadeeti. Isin jalaa dinnaan gaa anilleen akkasitti arraan tana ilmoo isaa fudhatee ka'ee niin deema jedheeti akkamitti deemta. As keessatti haadha ilmaan keetii dhiiftee ilmoo tana eessa galchi tokko galchitee akkam godhuu deemta haati ilmoo malee hin toltu ilmoo haadha malee hin guddattu ammaas abbaa malees waa hin guddattu jechuu barbaade obboleeyyan kiyya akkamitti dhiiftee haadha ilmaan keetii as keessa dhiiftee deemtaa jeetiin eega ilmoo isaa fudhatee ka'e bakka gartee dirree wanna dhaqee ambirallee hin jiru dawwalan irra dawwalee jira keetiin jira naan jedhe. Asii makiinaa qabadhee takkatti dhaqee bakka dirree xayyaaraa sanirraa amma kun deebisee dhufachuu barbaade obboleeyyan kiyya namni garuu wajjin nyaatee wajjin jiraate tokko akkana silaa wal godhuu waan barbaachisanatti hin fakkaanne. Mee isinillee gaayata qabdan asumaan komantii jala nu barreessitan waa'ee kiyyaa fi kaanii kanarratti hedduu gartee wanni kun karaa mashaakila achi deemaa nu fakkaatte hoggaan akkatti achi ilaaluu dhufu duratti maaliif yoo jettan siitu gartee isin jalaa diduun kun siitu naggara galcheensa haa akka sanatti fakkaatti. Muhammad Ragaa Sheexanaati Ramadaana soomana ammaan tana gartee soomana afaan soomana garteen kun soomana heetii jirra baatiin baatee araaramaati walirrallee kijiba haa'uun gaarii miti. Isin haquma hiyyaa jechiisa sana fakkaateen isas keessatti dhiifna hiyyaan isaa wajjin malee. Haadha mana hiyyaatillee mari'anneen haa ta'u taatu maallaqaanillee taatu baafannee wajjin akkasii kara biyyaa galu barbaachisaa natti fakkaata. Laakiin immoo ati suma kanaa wartee anti yaa waan isii natti garagalchitee natti fakkaata hoggaa jettee yaada akkana kana naan tuutu aanee naaf jidduu gartee nageenya guddaa ture kabajaa guddaa jira waan ta'eef kanallee gartee naan jechuun kee hedduu tokko na ajaa'ibsiisa natti fakkaata. Namni garuu wajjin ture tokko sila waan biraatiif illee kara biyyaa kana galuu sin dhoorgine. Biyya tana keessatti tokko wajjin illee turre akka obboleeyyanitti akka haraabbatti wajjin jiraachaa turre. Waan hedduu tokko wajjin dabarsine hordoftoota keenya isinillee akkuma tana dura daawwachaa turtanitti. Inni immoo warraan tana lafaa kee hoggaaniifis as sidhiisee deema. Biyya tana keessatti biyya ambaa tana keessatti sidhiisee deema hoggaa jiru. Hedduu tokko na dinqisiisu na ajaa'ibsiifte jechuu barbaade obboleeyyan kiyya. Ani waan biraatiifis deemsiin hin jenne. Taa isin hin jenne jechuu barbaadeeti. Antaaratti ammaan tana jara keenya marsitan an isa kan darbii yookaan ammas oomishinaa kana oomishinaa isaatu nu garagalchee jee yaadu maaliif ishilleen duraan ni aanatti haate innillee jibi jurasii ishilleen waan jiddeef ni beekan garaa keessatti ganta kan jedhu lolu jiru maaliif jiddiif taa'ee jeniiti lolu jiru jechuudha. Ishiin hara biyyaa galuudhaaf ganda sudaatti malee isaa gajjatii miti. Ishiin duraan akkuma wajjin jiraannu hin feetu sababuma hin feetu gargaara bilibbanne. Tanaaf jecha har tokkoon yoo ammaan tana gadaa kana eegee silaa mataa isaa qofa taate waan hara danda'amuun wajjin yaanaa eegallee namni kun bultii qabaa karoora qaba malee namni nama tokko karoora biyya namaa keessa jiraata jechuudha. Tanaaf jecha haati manaa isaa hin ayyamne ni didde. Tanaaf jecha gaan yoo inni nin deema jee ana gara ta'e ishii waan hayyamtu natti hin fakkaattu. Tanaafin si durachi biyyatin si eegaa halaas waan akka dandamtuun yeroo isin asii haatan maallaqallee achi asii erga biyyarraa akka itti karaa gabaabaadhaan dhuftu si godhaa jeenu jechuudha. Akkuma akka jee ta'een inni
ammas har tokkoon oomishaan illee manaa hottee ilmoo irraa fudhatin duraan deemee giseen galu mana jirtu daa'ima kana akkamitti butee deemtanii jettu jechuudha. Maaliif akkasi taa'uun barbaade jira keenya. Kanaafin akka jajjara kanaan asii galuu barbaade maaliif biyyeetu wallaa biyya gataan jechuudha addunyaarraa biyya Itoophiyaa illee geenye achaa turre Itoophiyaatti galanii biyya fi hasa jiraatu wajja biyyamis mashaakila sheexaana jechuudha. Wanti akkasii hundi sheexaana. Kanaafin kalaas akkuma keenyaa innis ana qabee an dirqama kalaas wajjin illee ni gallaa jeeni warraallee si baafna akkana akkanaa jeeni inni illee ni jidee akkana kalaas. Kanaafuu gaachi wallaahi wallaalee. Wanni jettu wallaaltu miti bartan ammaan tanas asirratti ammaan tan harka keessaa biiree kuusan ammaas akka malee gootana fakkaatti waan harka keessaa qabdanii itti barreeffamu ta'a. Sampira wanni jeebi. Dhuga ganti isaa eegattee ammaan tana waan biraatiif ammaan as taa'ee kanadas waan biraatiif siin jenna. Yoo intalti tun ammaa see kaatee eegatti siin jisi gootee gochaan taane sirra raawwattee si maraachite keessa shaarras baaftee hedduu tokkaan ifeewu cinqiina keessa gurbatti dhageessa. Yoo asii maan tana kaatee kagaltu taate biyyatti intalti tun isii tanaas fuutee osuun ganti keessan gartee aara waan isiin sirra daleedisan if keessa dileet hin godhin. Yoo asii fuutee kateen kun taate karaa biyyaa uummanni oggaa harkaan isii tana ajjechaa warra raawwachuu malamatti fakkaata. Isiinis san sodaachuudhaaf dirqama qabdi. Ishee bari kanaaf du'aatti maleen osoo si yaaddeetiin itti godhu kanatti hundi adda baafatu godhu. Duraanuu ishiin sababuma kanaaf tura isaa kana hin feetu. Ishiin tajaajilii kana keessa ta'itii baachuu jirti. Ammoo gaama dirqama taa'uun qabu maaliif gallee yoo gandillee haala ishillee yoo dirqamii dhufe haala kan isaanitti galu. Ammaan tan akkasii ta'uun feene ammaan tan ishii yoo sabti. Isimoo isiin asuma jirti immoo. Hin garreeti maan tan ishii. Akkasumas hin gargaaru mana dullaa. Isiin asuma jirti. Naannoo kana jirti walumaa kana jirti. Isin dubbistee ishiin. Isimoo anaan nama dubbistee. Isa kutee naan jette egaa isiin ifee horii kaatu mudhii jettee ilmoo gartee jalaa futee kutteen. Mudhii jettee rifattee garaa waa dhalee jime. Booya kana gartee eegatee kutte. Booyutti hirkisii mudhii hidhattee booya kana nyaq jettuun itti dhufe. Duuba haa boochu duuba ammaan tan akkam godhu duuba ammaan tan. Ammaan galaa jeexee diddee mire amma dubbiin harame kan wal qabde. Atis ammaan galanii booda garaa kana kana jechuudha. Duuba ammaan tan furmaanni maali duuba? Furmaanni moo? Ati tiyyaa tahaa dhiiftee namni tokko walii galee waan takka godha. Namni walii gale waan sadii qabu kana dhageessaa walii galleetti yeroo jannatti yeroo gartee dumaashonni gartee jaartiin dhaanii sa'aatii mana hiyyaana hayyamtetti isiinis hoggaati hayyamtetti du'aa inni karaa deemu xayyaariin nuti gara karaan si jibooti yaada gartee dhimmaan tan deemtuu kana irratti wanni ati deemtuu sana gartee gara siin gartee beekadhu sagraa keessa kana godheen waan ta'eef walii galteen namni laa du'aayiidhaan bakka takka kaanii ni baana atilee mana qofa qabda gandilee mana na ani tu jiran osoo warqaan ta'e jaajan ala ta'uu qabdi taatee si eega ammaan tanaan isin durachi bee kalaas durallee habdee kalaas isin lachuu ana wata yoo utayyoo maal jettani miyyoo daa'imanii furaha daa'imanii sure duba ati kamitti agasan afatti akkamitti Okeesi. Ati suuraa diddee bira jiru duraanuu baran duraanuu deemutti diddee bira. Duraas dhaammatte kaa'ummanni aaramuu kanneen hin taatonni kana yoo dhaqan gartee lubbuu hin taane irratti raawwatanii yaada jedhu kakkanatti. Biyyatti bari akka biyya Oromaa kanaa sun taane namuu maatiirraa irratti qabaa. Namni Itoophiyaatti walitti bu'ee akkasii haati wal tuqurafu hin tolchu namni walitti facaachuudha shanyiranii. Kanaaf jecha ishiis waan guddaa hin qaban. Halluu ni malee. Ammaan karaa sanaanis wajjin dhaabbannee waliin qabnu. Maaliif ansi dhiisee deemuu tana osoo warra fadhiisarraa hin ta'in bari
dirqama jechuudha man duba wanni carraa man duba dabarsee duba mataa keenyatti eeggadhamu baaraan garamu. Ati kan yoo kun kuteesi rabbiin illee yaalamu fayyadu baaraan galla. Nama kuma as keessa taa'u fedheetii miti. Baaraan. Fayyadu baaraan galla waraqaa nama amma nama dabarsina namaaf dabarsina. Quba qabda gaabiraaniiti akkanumatti biyyarraa jechuudha namaan ni gujjira. Ijoollee adira hiyyaa quba qabda dawwalaniitti ammaantan biyya galanii achi ana eegu jiran. Waan san hundaa'u wajjii yaanaa jedhan qophaa'ee jiru isaanitti illee himee isaaba kee tokko jira kana kanaa jeeni isaanis gidduratti arganii itti beekanii itti himee jiru. Kalaas osuma ittiin deebine waraqaa hunda jaaja isin goone yaana ganiit ana eegu jiran jechuudha. Isaamoo. Yaafa araanaadha. Duuba ammaa asirratti asiin hoggaa kanarraa xiqqishoo formaata asiin harkanne asiin tabiraa kaafta aani. Egaa amma isaan sun hara tokkoon ana eegu jiran maaliif kalaas dawwareetiin kaasaan san yoo hayyaman walumaan hamnee akkasii yaala. Ammoo isaan ammaatana kottuu somana kana wajjin somanneet somana kan boodarra akka hiita hara geessanii deebi'an an jedhe. Yoo namatti nama qabu oomishamillee ishee deeme sillee ishee deeme ogguma cibee akka somana kan boodatti waraqaa keenya hundaa'u jaayisuun godhatan san boodarra simbisee abbaatinis akka itti wajjin akkaan taa'eeti yaadee Yaanni tooftuu. an garuu gaashillee diddee Yaada yaanni teettuu nama. Yaada baasu miti nama. dubbii gaata namaa sun duuba akkam taasifa lafa miidiyoo daawwatan fudhatiin gara haasa miidiyoo fudhatiin garaa amma ijoollee ani ilmoollee fudhatiin karaa biyyaa garaa kalaas ishillee naa haftu ati kalaas gaafa rabbati haasetti dhufta kalaas. Egaa haati manaa haatii diddee malee. Diddee jirti sin na jedhu. Haa duuba akkanatti duuba wal qabuun duuba faati manaa qabdi duuba ati ishii ibsee ni deemtaa? Isii dhiisee moo? Isin dinnaan akkamiin godhu? Ishiin dinnaan yoo jedhama anaachi amma bulteen ta'e jibuun ishummaan sun maal naagetti? Ishummaan sun natti aarte jechuudha. Kanaaf jecha isin dura achi beeydin isin eega biyyatti. Taa? Anis yoo ammoo asiin. Haa mataa wal usuun bara faayidaan qabdu. Amma mataa soriin oowwifnu. Kasanii maal ta'an? Kun ramadaana. Amma beekamsi dura dhaabbachuuf miti. As keessa wal gannee yaanu yaada jiruuf malee. Tasi gartee si dura dhaabbadhee si kana gartee si mormuu barbaaduuf miti. Laakiin haala mana keetiitiinis walii galtanii isiinis yeroo soomana kana baaseetiin galatti hin beesin. Ifutti jedhee yoo akkasii galtan bareeda jeeti malee anis beekan asiin deemee carraa biraatti illee barbaaddadhu. Macarraan biraa kanuma carraa dhufe kanallee uummata uffatti galles sanii hojjumaan deemnaa. Inni gadi malee handaqaniin jira sanis achi lafatti qabbee si eegan achi isin deemu biyyaa isin deemu akka dhibtu. Furmaanni haas kana malee yoo achi deemte haa wal dura wal dubbatti amnee yoo yaanes waan bareedadha. Kanaaf jecha kan keessattis rakkoon ittiin jirtu yoo rakkoon tokko dhutti bar asii Itoophiyaa jidduu xayyaarri barsiifamu tokko nama oofata. Wallaahi. Aboon jaartee maatii keetiin adda baatee gartee deemuu qabatanii. Duuba akkam godhu duuba isheen jiddii amma baddee ammas mana jirtu. Amma duuba ammas ishee jechuun ammas hafaa duuba ammas isheen bisee nan jenna. Dirqamaaf qabda haala mana keetiin. Haa qabda. Dhalaan biyya keessa dhalaan beektaa yoo si taphee yoo faa gartee. Wallaahi jira. Haalaa kuttee akkam godhu. Dirqama gaafiin tun dirqama gaamee itti ilaalletti wallaahi hordoftoota fi eeggattoota keenya gadaadhaas darbee jechuudha saahibummaa isaa dhugaadha wallaa isaa bakka isaa hunda kan darbe nama hedduu ana biratti nama jabaadha. Isa kan darbee deemuu osoo hin taane akkasitti jechuudha akkuma ka'ee arraan kan deemen ogummaa bakka san dhaqu achi ana deebisee an duraan immoo ijoolleen deemee museen illee deddeebiteeti. Haala akkasitti osoon an dirqama jechuudha wanni ana haase ijoollee teenya takkaatu biyya alarraa jechuudha.
biyyatti galee jiru samuna kana wajjin somanneet samuna kan boodarra hojii yaanaa hottuu naan jedhaniiti ana eegu jiran al tokkooni. Jaansin illee nun dhufaa jeen nun dhufa jeeni akkasitti halaas maallaqas waan sirrii bakkisu jedhanii natti argan. Haraa gara galee ammas isaan kanatti amma nama fayyadaman ta'u haraa isaanis saayiba heetii fi haranaa tanteellee fuudhii hottuu naan jedhan hojimaanuu yaadanii yaana. Akka jennaan gadaan ni jidee yoo gadaan hayyameewu haati manaasaa hin hayyamtu diddee jirti. Yemmuu yoo gadaan fuudhee deeman amma bultii isaanii hin jigu. Kanaaf jecha umuseemallee ni diddee waan ishee diddee hin beekne osoo gadaatu gargachee hin taane gadaatu natti gargachee hin taane ishiin duraan gadaan teetu. Walaa qaban bakka gadaa garagalchee faayoo akkana jettu taate. Ishiin duraan bari warra biyyaa sodaa qabdi malee ati si yaaddeetiinti. Isaan sodaa qabdi. Hayyoon biyyatti gallas hin teenyuu hin jenne yaanu. Yoo bite immoo biyyatti nyaataa hin jennu. Kanaaf jecha ammas hara tokkoon namaa dachii aneemti jiraatu. Jara sanatti illee hin kijibu. Jeetiin asii ka'ee akkuma ka'een ana deebisee. Mega dubbii kana furmaata jira osoo asin biran taane warra biyyaa san itti wal maranneeti yoo isaan kan hayyaman taate hayyaman ni nafa. Hafi akkasitti yeroo isaan jan eegee ni deema. Yoo isaan ammoo achi dirqama kottu naan jan haraadhaan dirqama immoo yoo fudhate gala hara biyyaa. Takkaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya eegaa isinilleen du'aayin buraadha. Kata kasihinde komentar itu nubarnya sada game kopel gitarra tanap kati misalnya jertu kelas isile berbanet uang karena irat wal merena game aga kopi berat muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.